Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Ittiiqaa Tafarii wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo gaarii akkasumas illee baay'ee kan namatti toluu fi dhaga'uuf illee kan nama jajjabeessu tokko isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha daawwattoota keenya. Egaa amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu chaanaalii keenya kana subscribe, like, share gochuun jalqabaa isiniin jenna. Akkasumas illee viidiyoo kana share godhaa sooshaal miidiyaa qabdan irratti Telegram, Facebook akkasumas illee TikTok irratti illee viidiyoo kana kukkutuun gadhiisaa yoo gadhiistan artistii keenya jaalatamaa Artist Ittiiqaa Tafarii illee viidiyoo isaa sirba isaa haaraa kana irratti illee baay'ee fayyaduu fi akkasumas illee nama hedduu ga'uu kan danda'u waan godhuu fi hundumti keessanuu TikTok viidiyoo kana share godhaa sooshaal miidiyaa qabdan irratti isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya gara viidiyootti isin dabarsu. Akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Ittiiqaa Tafarii uummata Oromoo biratti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa qaba jechuudha. Akkuma beekamu artistiin keenya kun yeroo ammaa kana immoo viidiyoo haaraa akkasumas illee hedduu kan namatti tolu tokko qabatee isinii dhufaa jira jechuudha. Meegaa akkamittiin simatu isiniin jecha artistii keenya kana warroonni akka ajaa'ibaatti eegaa jirtan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu akkuma as fuulduratti mata duree isaa argaa jirtanii artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Ittiiqaa Tafarii sirba mata dureen isaa Simalee jedhu qabatee dhufaa jira jechuudha. Kan inni sirba immoo haadha warraa isaa yommuu ta'u sirba kanallee baay'ee uummanni kan jaallatuu fi akkasumas illee hojii gaarii qabatee dhufannee kan yaadnudha jechuudha daawwattoota keenya. Artistiin keenya kun akka jedhetti sirba kanatti kiliippii hojjetee full viidiyoodhaan illee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu artistiin keenya kun yoom dhufaa eessatti dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya kun akkuma beekamu kanaan dura sirboota garaagaraa gadhiisaa ture chaanaalii mataa isaa irratti sirboota qabsoo garaagaraa illee gadhiisaa ture jechuudha. Artistiin keenya kun akkuma beekamu ammas illee achuma irratti YouTube chaanaalii isaa hordoftoota akkuma 100 fi isaa olii kan qabu sana irratti dhufaa jira jechuudha. Akkamitti simatu isiniin jecha artistii keenya kanallee jaalallatti agarsiisan isiniin jedha daawwattoota keenya. Sirbi isaa kun immoo baay'ee kan bareeduu fi akkasumas illee kiliipiitti hojjetee kan dhufaa jiru yommuu ta'u yoom dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya kun akka dubbatetti ji'a kana gidduutti sirba kana nan gadhiisa jedheera amma ayyaana gannaa ga'utti jechuudha. Kiliipii isaa ittuma jira jechuudha artistiin keenya kun. Egaa artistii keenya kana cina dhaabadhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Odeeffannoo kan biraa gaafan qabadee dhufu immoo sumbuukeedhaan odeeffannoon keenya irraa kana ture waan amma xumuraatti hawwataniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deeman gama kiyyaan nagaatti.